بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجت أفضليا هردفتوتا كان الكتجاء فندق سنبت جراتني الهاجراتو نجا في رحمني كالمن قبل كتبتني سيالنا جراتو إن شاء الله هندلت كيسن بات جراتو ورنا سنعطا فنجتو بغنا ليدا نارك ثم أنا نفوتا قريبا سنجرا هندلت كيسن سنجالدانا ويتحبن سنعجانتو يا جماعة وقت كيتن سنجرا كتنبتو قلالا كتن ربنا سنفاقودو وانا لقيتهم بيا لقيتهم من ربنا سبحانه وتعالى صلوات بوسو بائسة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت من الأول بعد كونه تكو وان بسيطة يجو عارفين سكت نكتير التنين حبة السوداء قرن فضلي حبة روزة ورقة الغار جراني ورقة وما أدري ما أقبل برزافي ويجي فايتو كبريرا ولكن وانا تسيدني يسنين أكا إستيدن كان أهدي قباء سنجر أو بليان فيها وانباي بريدا ورساحن أيو بفين سكيسان إقاتا بوداس إقاتا دراس اتفادمو نمتكي إقاتا بوداس مش عارفة سكيسان مكيفتني فلتني انت إساك تسيبتني بجدني فلتني لافسة إقاتا كنساني بريجا أكا أيرا تفسي إنكاركارا بفين سداري إسا والقبل من مرمس أتحيكا إنكاركارا واني بايسي بريدا لأليجا karahu yaadanii akka ofiisii agarsiisu namoonni kamiyyuu kanarraa hubatan isin jiraatu hordoftoota kiyyaa amantaan kiyya waan adaan geessuuf itti fayyadamee fuula keessan duratti kan agarsiisu natti hin tolle sababa kana ta'eefi inshaallah akkanumatti ishaara maal isin agarsiisa kaa inshaallah abbilayyan tiyya bishaan kana walitti naqxanii tallaajaa keessa kaayyattanii talaga keessa geessanii yeroo jettanii yoo danda'ames adiidamii afuroodha agalli keessa adiidamii afurii yoo danda'ame guyyaa lama talaga keessa geessanii akka wanti kun bishaan dhugee dhamni isaa haabbatis barakaa kunii fi qurunfudii wayidii jedhanii fi warqata lagaar حبة روز وعميق وعفري ولكن قمي باية فيتاميني بريدة بقى بليان يا ما شاء الله أكسي إن شاء الله والله باية بريدة لا يتفيدا معي بجوبات تنمني فتمون من أكنا كنا متك الراس فيدون دو الرفايدة من دو جبتو الرفايدة وانت كيسي تك فايدة ماني أبونا فايني وان فايدة هنك أمني جلاني إيسو نفر برباجسو يرمحون أتفايدة مونا فكاني توبانيتي mata rifeensa kan kee waan dhala guyyaa na dofalatte baay'ee barbaachisaadha. Rifeensa wanti bareechisu ifatu waannee sanabii ta'uu waannee guyyaan danda'ame bakka sa'aatii erga keenyatti irraa fillee haga danda'a haguma qabnu sanii hiinee osoo rafne yookaan immoo akkasumatti fillee hidhannee osoo kaane baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'ee tokko bareeda qilleensa argata. Deemee immoo akka caccabus akka maratus akka immoo miidhamu hin taasisu jechuudha. qilleensi nuti akkasitti hiinee oolchinee bulchinee akkasuma gaafa dhiqachuuf deemnu torbaanitti ol godhatu guyyaa lama dhiqanna dhiqatu jechuudha rifeensa guyyaa lamaan dhiqatan kana keessatti qanima dhiqachuu dansan fuutan zayitii uummata dheedhi lallaayexanii dhiqatan kan inni maramee martanii torbaan tokko teessiftan sun hin caccabaa waan tokko irraa faayidaa argachuu hin dandeetta waan itti fayyadamtan kanarra maaliif guyyaarraa hamma danda'ame tokko namoota adii kana laalaa bulayeen biyya warri mana madaamii dareedanii waliin jiraatti argatanii sa'aatii irratti dhufte rifeensa ofii filtee uummata yoo ta'e jarri silattuu guyyaarraa dhiqatanii filtee rafti hiitee yoo kaate filatte hiitee kaate akkasii waan baay'ee barbaachisaadha. Rifeensa keessanii yeroo kaatan yeroo irribaaf deemtan hiitanii filtanii raftanii yeroo kaatan immoo rifeensa akkasuma filtanii hidhattanii kaatanii baay'ee bareeda. Rifeensi keenya immoo gogaa ta'e filtanii ashantanii raftanii kaatan hiitanii kaatu waan baay'ee gaarii waan baay'ee isin barbaachisu waan baay'ee rifeensa keessaniif والله بوكس ما بدك تسكت أنا تقول جزنا فكنا فين لا جت يا بوكين كنا سنبغى تبايع تكو تبغى
sababa san ta'eef akkasitti yoo kana maagala akka gootaate baay'ee si gargaara jechuudha. Kanaafuu wanta argitan kunni akkuma walitti naqamaa jiru kanatti abbaa duudaatti dhiqamee jira. Ruusni tuni dhiqamtee jirti xiqqoodha. Habbate barakaa habbata keessumaa warqa filagaar waan akka barbaadaa waa'ee nyaatatti arzaafi wayii jechuudha. Akkasuma qoromfudii waan garii walitti naqamee tallaajaa keessa kaa'ee agas guyyaa lama akkana tursiisee baasee waan baay'ee bareedaadha. Yeroo dhiqachuuf deemtan rifeensa keessan gogaa rifeensa keessan kan zayita hin qabnetti dibdanii shaampoon dhiqattanii baalsama qofaan dhiqattanii yoo filta rifeensi ganneessanii callaqaa hin bareedaa hin furdataa akka waan hin jiru. Wallaahi hin bareeda baay'ee tokko namatti turaan dhugaa sanis gootanii sanillee godhuu dhabdan fakkeenyaaf rifeensa keessa argamni cirtanii shaampoo keessanii rifeensi keessan nadiifa ta'ee jedhee filattanii rifeensi sun gugee yoo jedhe deebitanii isa kana itti afuuftanii akkasumatti manshifaa keessan martanii jechuudha. Fooxaa keessan marattanii rifeensan hanga daqiiqaa soddomaa takka deebitanii akkasumas irraa goostanii fintanii qorruutti qorrisiiftanii akka uffatu jechuudha. Baay'ee tokko isin gargaara. Baay'ee tokko bareedaa rifeensa keessanii fi walaa baay'ee irra fayyadamtu. Garuu ifatu odoo hin taane yoo danda'ame rifeensa kan ta'e torbaanitti guyyaa afur guyyaa sadii yoo fayyadamtu sun tokko rakkoo hin qabu. Maaliif viitaaminidha. Bishaan ruuzaa fi beekamu waan baay'ee bareedaadha. Kaltaa hindii keessaa isa tokko jechuudha. Waan rifeensa hindiitti fayyadamtu keessaa jechuudha. Rifeensatti fayyadamtu keessaa jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha. Akkasuma habba soodaan bu'uu mataa keenyatiif hundee rifeensatiif waa baay'ee bareedaadha. Akkuma beektan dawaa waa meeqaf dawaadha habba soodaanii. Qoromfudilleen akkasuma OA qabdi jechuudha. Baay'ee bareedduudha. Hundi isaatu isin fayyadaa itti fayyadamaa. Mulaasi immoo waan akkasii sammuu walitti naqu. Yoo danda'ame jedhe habba soodaa fi ruuza qofa walitti godha. Akkasitti bishaan OA itti godha. Yoo guyyaa yeroo dheeressullee dadhabdan dhiqachuuf fakkeenyaaf amma subii irraa hanga galgalan dhiqadha jettee yaaddamu itti naqee achi kaa'e aluma achi booda xiqqoo isaa harrati waliin dhayii jechuudha. Waliin dhayii booda keessaa saffadhu rifeensa kee dhiqattee yeroo geessite yeroo goggoifattee geessite filatte hundee isaatitti afuufee rifeensa fakkee kana sukkuun bareechi. Waan baay'ee bareedaadha dhugaa. Akka irraa fayyadamtee itti gammaddu abdii qaba baleeyyan tiyya shamarranii jechuudha. Inshaallah rabbiin isin haa laaffisu amri jabaattin haa laaffisu. Salawaata buusaa nabii keenya kabajamaa irratti Allahumma salli وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باقي حسي زيتي تنلي مو باقي برد لا وفي اتفاده ما انت افسن سكت فعلا تاني الراح اتي ملكوف تاني جدا بربادا زيت الشهر جدي باقي برد لا توقف سكت الشهر جدي اكل يومتان تجني في ينقو كوينه كارغار جدي باقي برد لا بيكم على جيجور. Kanaafuu nagaa fi rahmanni rabbii isin bira naaf haa jiraatu. Warri chaanala kanaaf maatii hin taane maatii ta'aa fi warri maatii kanaaf taataniif yoo isinirra bu'eef laayik gochuu hin dadhabinaa sheer godhaa. Nagaa keessanaaf oolaa nageenya rabbii kan dhuma hin qabne bakka isin jirtanitti isin waliin naaf haa jiraatu.